Obboleessakiya obboleetitiya tasgabbaay ni eebbifamta guyyaan keetis dhufaati jira cufa marhalaa dila kana geesse hundaahu boodatti osoo ni fidiyaattee jirtu tasfaa murtee duubatti lakkisteen deemin ilaan gammaa as geesse hundaahu tattaaffii meeqaa fi qabsoo meeqa geesseetii as geesse tanaafuu akkattiin bilaashitti lafatti hafaa itteellee hin yaaddahin taniifuu ni eebbifamta rakkoon qabu barnoota barachaan jirtu bikkaan gahi tanaafuu sababa rakkoo si dhuftu jecha murtee abdii kuttee amata haaniin itti deebi'aa jetteellee abdii hin murin maaliif jennaan gaafuma jalqaba seentuhu barnoota kanatti bikkaan hin gahaa jettee seente malee waan akkanaatuun namdotaa jettee hin dhiisaa jettee namdotaa jettee hin beektu garuu ammoo si mudatus rakkoo hundaa'u irratti obsi tanaafuu ni eebbifamtaa numa gee guyyaan kee dhufaa jiraatii obsi atiin eebbifamtee arraan tana as geesse guyyaanii fi eebbifamtee hooloyitaa ta'e ol darbatu san guyyaa san qofatti ni dhaabbattiin sahin kuni jalqaba malee xumuraa miti tanaafuu digrii takkitti fudhatteen qofa barnoota fitadheettee yaadin kuni jalqaba ta'ee malee gana cufa barnoota hundaa'uu fudhatteetiin miti tanaafuu itti aansuudhaan barnoota kee itti fufi qabsoo kee galmaan kee obboleessa kiyya obboleetitiyya gaafni ati jalqabarraa barnoota eegalte gaafa amata meeqaati ni beektaa gaafa amata jaha geesse achirraa barnoota eegalte keejii takkaffaa takka zeeroo sinaganii keejii lammaffaas qaraatee sambuuta kutaa takka dabarte eega kutaa takka irratti qabxii niin dalagaa jettee sambuuta eega qabxii takkitti san daleedee baate illee gama kutaa lamaa seente lamarraa sadiitti dabarte hin dhaabbanne ittuma buufe ilaanga kutaa sadii geessu sambuuta ministirii fudhatte akka digrii takkaffaa fudhatteetti gammatti gaafa qabxii wayyaa si dhufe gammachuu takka sittin dhageeminitu sitti dhageema ammoo humnaanis gaddaa sitti dhageema garuu ammoo gaafa ministirii kutusan abdii muratin jetteetiin muraduu jettee itti fufte akkasiin amata lammaffaa fatanamtu qabxii isarra wayyaa duraan fiddera sadaran caalaa 80 fi 100 geesse kana kunno abdii muruu dhabuun successful zigooti malee duubatti sinambisu tanaafuu yeroo hundaahu waan hundaahu yeroo gootu ni muraatis takka wantiin taasiis na dhufaa beeki takkaffaa milkaa'ina yeroo geessu hunda keessattuu ati waan kana hin argadhaa sinii dhabaa beekuu qabda tanaafuu obboleessa kiyya obboleetitiyya cufa amrii daleeduu hunda keessattuu rabbiratti hisaabadhu rabbiin subhaana wa ta'ala guyyaa qiyaamaadhaa innamaa yuwaffa saabiruuna ajrahum bikhayri hisaab warroottan sabrii qaban warroottan arraan tana cufa hundarratti obsan sawaaba isaanii guyyaa qiyaamaa qorqodaa hisaabaa fi miizaanaan malatti fudhataa jira tanaafuu hisaabaa fi miizaanaan malatti sawaba arkachuu fenaan cufa waan si dhufaadhattu obsuun dirqama keetta achirraa hin dhaabbanne ilaanga kutaa lammaffaa fixxee sanbooda yuunivarsiitii dhayte eega yuunivarsiitii baatees guyyaa dhumarratti guyyaanii fi ati eebisaan keeko guyyaanii fi huccuu gurraatti uffattee guyyaa khaloyitaa uffattee guyyaa abaluu sinjaan guyyaa maatiin keeke hundi keessanuu adeera eessummaa obboleessa kee obboleetite abbaa kee ummaa ta'e hundi isaaniitu guyyaa ati eebbifamu deemtu san achi dhaabbatan garuu qabxii bareedduu fiddee yeroo ta'e achi eebbifamtee khaloyitaa kamii keessa darbitu gammachuu isaanii dhageeme keessa isaan hundinuu quba sitti laatanii inninis isiin obboleetitiyyaa innis obboleessa kiyyaa je'ee gammadee gammachuudhaan silaala cuftii isaaniitu kunis adeera kiyyaa kunis gartee eeysumaan taaf jee waan gammadee jiru jecha ati daftara mataa isaanii sammuu keessatti hatamtee jirta jechuudha egaa daftara sammuu isaanii keessatti hatamtee jiraatte abdii akka murre barnoota cufa eebbifamtee hundaahu jalqabaadha malee duba dhumeen seen tanaafuu abika hundaahu gahuudhaaf abdii ta'e fuulduratti ofi malee if dubatti hin oofin tanuma obboleessa kiyya obboleettiyya jabaadhu bika feetu hundaahu ni geessa ni eebbifamta abdii murin tasgabbaay guyyaan kee dhufaati jira eega eebbifamte karoorri kee maali karoora hawaasa fayyadu moo karoora fayyadu gaafa karoora fayyadu ta'e achuma gaafuma guyyaa dura eebbifamteetu fayyannaan barnoota banattee naaf geettee abdii kuttee sanbooda barnoota lammaffaa isa digrii lammataa itti qaxxanuun si dhiba garuu ammoo barnoota sammuudhaaf kannaa jettee hawaasa kiyyaan fayyadaa yoo taate abdiin kee itti muffa tanaafuu obboleessa kiyya obboleetitiyya ni eebbifamta hilaaksite gammati rahaa harkadhu guyyaan kee dhufaa jira tanaafuu abdiin kutin gaafa eebbifamte immoo jalqaba malee xumuraa miti barnoota kee fiinxaangee dalagaas mirkatta abdiin kutin barnoota itti fufi barnoonni hundinuu barnoota garuu beekumsa sammuudhaatiif na fayyadaa jee beeki ikhlaasa rabbinaa kannu assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh